rakkoo nageenyaa fi qaala'insa jireenyaa Itoophiyaa keessa to'achuu akka qabu Konfedereeshiniin waldaalee hojjettoota Itoophiyaa gaafate. Baha Afrikaatti rooba cimaa torbaan darbeerraa roobaa jiruun lubbuun namoota yoo darbu kaan qe'eerraa buqqa'anii qabeenyas manca'ee jira. Pirezidaantiin Koolombiyaa Gustaavo Petro akka jedhanitti rasaasni miiliyoonaan lakkaa'amu boombii harkaa fi misaa'iloonni meeshaalee waraanaa mankuusaa keessaa dhabame jedhan. Hoogganaan aappii waasaappii Wiil Kaatikaartii yaada BBC'f kenneen namootni miiliyoonotaan kudhaniin lakkaa'aman tooftaa adda addaan biyyoota uggura aappichaa jala jiran hakan keessatti dhoksaan fayyadamaa jiru jedhem. Kanaan dura guyyaan hojjettoota addunyaa yookiin May Day biyyoota baay'ee keessatti akka ayyaana birraa duriitti beekamaa ture. Amma garuu guutummaa addunyaa irratti seenaa gaarii hojjettoonni mul'isanii fi faayidaawwan isaanii yaadachuudhaaf kabajama. Harka fuunee ashamaa akkam jirtu daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Neetworkii oduu keenya karraaf qabannetti. Mootummaan Itoophiyaa rakkoo nageenyaa fi qaala'insa jireenyaa Itoophiyaa keessa to'achuu akka qabu Konfedereeshiniin waldaalee hojjettoota Itoophiyaa gaafate. Rakkoon nageenyaa bakkeewwan biyyattii garaagaraatti itti fufee hojjettoota ajjechaa fi hidhaaf dabarsee qarshii fi jecha akka butamanii fi saaxilee jechuun akka furamu Konfedereeshiniin waldaalee hojjettoota Itoophiyaa gaafate. Pirezidaantiin Konfedereeshinichaa obbo Kaasahuun Foolloo turtii addaatti BBC waliin taasisaniin rakkoon nageenyaa hojjettoonni sodaa keessa akka dalagan taasisuu himan. Guyyaan dafqaan bultootaa sadarkaa idil addunyaatti guyyaa har'aa Meey caamsaa 1 2024 kabajama. Waggoottan 5 darban rakkoo nageenyaaf kan saaxilamte Itoophiyaan hojjettoonni bilisaan bakkaa bakkatti socho'anii hojjetanii jiraachuuf rakkoo tahuu kan himan ammoo gorsaa pirezidaantichaa kan tahan obbo Daawwee Ibraahimiidha. Qabeenyi warshaalee ni saamama ni gubatam kun ammoo jireenya hojjettootaa irratti dhiibbaa qaba jedhan. Itti dabaluun rakkoon nageenyaa Itoophiyaa keessaa karaa nagahaa hiikamuu qaba jedhan. Marii nagahaa fi dhugaa barbaaduun haala gaariin deemuu qaba. Haqni yeroo ce'umsaa murtaa'uu qaba jedhan. Rakkoon nageenyaa biyyattii keessa jireenya hojjettootaa balaarra buusuu kan kaasan gorsaa pirezidaantii waldichaa obbo Daawwee Ibraahimii rakkinni biraa hojjettoonni qaban kafaltii waliin wal qabata jedhan. Gaafiiwwan 13 jaarmiyaan dhimma hojjettootaaf falmu kun ministeera muummee Abiyyi gaafatee keessaa 2 qofa deebi'uu BBC'n odeeffateera. Obbo Daawween gaafii muummee ministeera Abiyyiif dhiyeessan 13 keessaa deebii osoo hin argatin kan turan keessaa tokko rakkoo nageenyaa walitti bu'insaa fi waraanaatti jedhan. Kun jireenya hojjettootaa irratti tahee uummata biyyattii irratti dhiibbaa guddaa qaba jedhan. Kan biroo osoo hin deebi'in ture ka'umsa kafaltii mindaa hojjettootaa minimaam weejii tahuu eeran. Boordiin ka'umsaa kafaltii mindaa akka sirratuuf gaafatame deebii kan arganne gaafiin keenya muummee ministeera Abiyyi bira gaheera. Isaanis gorsitoota isaanii fi ministeera haqaaf qajeelfama kennaniiru. Waldaan keenyas xalayaa barreessuu turrus ammayyuu deebii gahaa hin arganne jedhan. Dhimma kana kan ilaalu boordiin
hundaa'uu qaba jennee gaafannus amma dafee deebii hin arganne. Muummee garuu qajeelfama kennaniiru. Itoophiyaan biyyoota kafaltii mindaa ka'umsaa baay'ee gadi bu'aa qaban keessatti argamti. Obbo Kaasahuun Gibirri hojjettoota irraa akka hir'atu gaafannee ammayyuu deebii hin argatin jirra jedhan. Gama biraan mirga gurmaa'ina ilaalchisee kanneen irratti hojjetamaa jiru jedhama. Oduu keenya kan itti aanuun lola bara darbee naannoo Sumaaleetti mudate baha Afrikaatti rooba dhiifama. Lola baha Afrikaatti mudataa jiruun baha Afrikaatti rooba cimaa torbaan darbeerraa qabee roobaan jiruun lubbuun namoota baay'ee yoo darbu kaan qe'eerraa buqqa'anii qabeenyas manca'eera. Keeniyaatti torbaan lolaan namoota 170 ajjeesuu hordofee pirezidaantiin biyyattii Ruutoon kaleessa eebila 30 2024 kaabinee isaanii walgahii hatattamaaf waamanii ture. Finfinnee keessattis lolaan rooba waqtii arfaasaa kana lubbuu namoota 4 dabarseera. Inistituutiin Meetirooloojii Itiyoophiyaa ragaa haala qilleensaa kenneen taatee garba Hindii fi Paasifikii fi rooba cimaa kanaaf sababa jedhan. Qaamotiin bishaanii kunneen isa idileedhaan ol ho'uudhaan Itiyoophiyaa dabalatee keessumaa Afrikaa bahaa iddoowwan tokko tokko irratti roobni tamsa'ina bal'aa qabu bu'uure jedhu inistituutichi. Qorataan meetirooloojii fi ogeessa ragaa haala qilleensaa kan ta'an obbo Baqqalaa Kabbabaan. Obbo Baqqalaan dhaabbanni isaanii ji'a Ammajjii keessa haala roobaa waqtii arfaasaa gurraandhala hanga caamsaa jiru ifa godhee ture jedhan. Kibba Somaalee, kibba Oromiyaa, Sidaama akkasumas iddoowwan kibba Itiyoophiyaatti roobni idileedhaan ol akka jiraatuu fi lolaan balaa tasaa uumuu akka mudatu dhaabbatichi raagee ture jedhan. Kana malees kaaba bahaa fi giddu galeessa biyyattiitti roobni idilee akka jiraatus raagnee jirra turre jedhan. Obbo Baqqalaan kutaalee biyyattii tokko tokko keessatti teempireecharri idileedhaan ol akka jiraatus raagee akka ture himu. Fakkeenyaaf Gambeellaa keessa ho'a gara malee waan jiruuf sa'aatii hojii hamma geeddaruutti gahaniiru jedhan. Kana malees miidiyaalee mootummaa fi dhuunfaadhaaf haala qilleensaa kan ibsa kennaa ture. Iddoowwan lola tasaa kanaan miidhaman beekamaa waan tahaniif hawaasni of eeggannoo gochuu qaban irratti afaanota garagaraan ergaan dabarfamaa ture jedhu. Fakkeenyaaf magaalaa keessaa bo'oo lolaa keessa yaa'u yeroodhaan qulqulleessuu fi gorsaa turre. Rooba cimaa kanaanis as magaalaa Finfinnee keessatti lubbuun nama 4 darbeera jedhan. Lubbuun namoota 4 Finfinnee keessatti darbes halkan otoo rafanii lolaa cimaa mudateen jedhan. Dabalataan lolaan daandii konkolaataa irra yaa'uunis sochii tiraafikaa fi iddootti daanqaa tahee jira jedhan obbo Baqqalaan. Finfinnee keessatti qabeenya irrattis manca'iinsi qaqqabu himanii ogeessi kun. Obbo Baqqalaan uummanni raaga haala qilleensaa dhaabbanni isaanii karaa miidiyaalee adda addaa dabarsuu akka hordofan gorsu. Oduu gama biroon humni waraanaa Koolombiyaa rasaasa miiliyoona hedduuf misaa'eloota baay'ee mankuusa keessaa gara bu'ee dhabuu pirezidaantiin biyyattii beeksise. Pirezidaantiin Koolombiyaa Gustavo Petro akka jedhanitti rasaasni miiliyoonaan lakkaa'amu boombii harkaa fi misaa'eloonni meeshaalee
Waraana mankuusa keessaa dhabamaniira jedhu. Meeshaaleen waraanaa kun dhabamuun qorannoo yeroo dhiyoo as godhamee booda ta'us beeksisan. Meeshaaleen kunneen qondaaltota waraanaan hatamanii dabarfamanii gurguramuus ibsan Pireezidaantiin Guustaavoon. Qondaaltonni waraanaa biyyattii rasaasaawwan garaagaraatti hanga misaa'ilaatti mankuusa mootummaa keessaa baasuun kanneen meeshaa waraanaa daddabarsanitti gurgurachuus himan. Ministeerri ittisaa Koolombiyaa gamasaan keessoo isaatti qorannoo geggeessaa jiraachuu beeksise. Rasaasaawwan hanga misaa'ilootaatti meeshaaleen waraanaa dhabamuun kan barame yeroo dhiyoo qorannoon tasaa buufata waraanaa lama keessatti erga taasifamee booda ta'uu kan himan Pireezidaantii Gustaavoon yeroo dheeraadhaaf qondaaltonni waraanaa keessoo fi namoonni siivilii alaa qindoomanii uumuun baasanii gurguraa turuu himan. Buufata waraanaa Toolemaayidaa jedhamutti qorannoo taasifameen rasaasni 80,800 fi boombiiwwan harkaa 10,000 ta'utu dhabame. Buufata waraanaa Laaguwaajiraa jedhamutti ammoo rasaasa miiliyoona 4.2 boombii harkaa 9,000 ol ta'utu hanqatee argame. Akkasumas buufataalee waraanaa lamaan keessaa misaa'iloonni Ispaayikii 2 fi misaa'ila Niimooriyaadii 37 dabalatee boombii rookettiidhaan dhukaafamu 550 dhabamuu himan pirezidaantichi. Pirezidaantii Gustaavoon akka jedhanitti meeshaaleen waraanaa kunneen gara hidhattoota Koolombiyaa keessa jiran osoo hin taane gara Haayitii fi gabaa gurraacha biyyoota kaaniitti geeffamuu hin oolle jedhan. Kolombiyaan biyya waggootaaf riphee loltoota FARC wajjin wal lolaa turtedha. Lola kanaan namoonni 450,000 ol du'aniiru. Gama biraan ammoo miseensonni waraanaa biyyattii malaammaltummaa fi dhiittaa mirga namoomaa raawwachuunis himataman. Oduu xumuraa har'aaf qabanneen akkuma aappiiwwan kanneen biroo warra lixaarraa dhufanii waasaappiin biyyoota akka Iraan, Kooriyaa Kaabaa fi Siiriyaa keessatti ugguramee jira. Ji'a darbee ammoo Chaayinaanis aappicha dhorkuun biyyoota sadan kanatti makamteetti. Biyyootni akka Kaataar, Masrii, Joordaanii fi Yuunaayitid Arab Imireetis ammoo aappicha sagaleen walitti bilbiluun akka hin danda'amne ittisaniiru. Mootummaan biyya isaanii keessatti murtee kana dabarsuun dhorkaa kaahanis kaampaanichi garuu maamiltootaan isaanii eessa akka jiran adda baasee beekuu ni danda'a. Hoogganaan aappii kanaa Wiil Kaartii yaada BBC'f kenneen namootni miiliyoonota 10 lakkaa'aman tooftaa adda addaan biyyoota ugguraa kaahan keessatti dhoksaan fayyadamaa jiru jedhe. Hamma namoota mala adda addaa fayyadamuun aappichatti dhimma bahan yeroo argitu ni raajeffatta jedhe. Biyyoota ugguran keessaa muudannoowwanii fi fayyadamtoota miiliyoonaan lakkaa'aman. Chaayinaan aappilee namootni bilbilicha qaban biyya keessatti aappicha buufachuu akka hin dandeenye akka ittisu ajajjeetti. Hoogganaan aappicha tarkaanfii kana carraa dhaabuudha jechuun ibse.
Garuu immoo gabaa guddaan aappicha Chaayinaa ture. Aappilee dhiibbaa mootummaan aappicha buusuun akka hin danda'amne godhuu kan himu kaartii bilbilootni Androidii garuu aappicha buufachuu hinuma danda'u jedhe. VPN fi saarvarootiin WhatsAppii waxabajjii darbee eegalamanii lammiileen dhorkaa jalatti aappicha akka itti fayyadaman hiree uumeeraafi. WhatsAppii fi Siiginaal icciitii odeeffannoo maamiltoonni waliif dabarsanii fi walitti dubbatan eeguuf sirna end-to-end encrypted itti fayyadaman qabu. Kaartii aappiiwwan biyyoota lixaa kunniin duudhaalee diimokiraasii walabaa bal'isuuf gahee murteessaa bahaniiru jedhama. Ilaalchi intarneetiin bilisaa fi banaa ta'uu qaba jedhu garuu icciitii maamilaa eeguu irratti balaa akka uumu dubbata. Dubbii namoota gidduutti godhamu icciitummaasaa kan eegame akka ta'u mootummaa abbootii irreerraa bilisa gochuun sansuurii mootummaa hambisuu keenyaan ni boonna kan jedhu kaartii dhiyeenya kana garuu dhiibbaa fi qormaatni itti jabaachaa akka jiru hime. UK sirna icciitii maamiltoota eeguu end-to-end hambisuuf poolisiin ergaawwan maamiltoota akka argu dhiibbaan gochaa jirtu kan isa yaaddessu ta'uu dubbatte. Dhiibbaa kanarratti mugguutiin godhamuu ammallee hin xumuramne. Namootni icciitiin isaanii eegamu irratti xiyyeeffannaa kennuu end-to-end maal akka ta'ee fi akkamiin akka hojjetu beekuu baatanis kanarraa kan ka'e adeemsi icciitii eeguu kun akka hafu dhiibbaa godhamuu irratti dubbachuun akka barbaachisu amanam. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii oduun keenya kanarraaf qabanne kanuma waan nu duukaa turtaniif galatoomaa turtii gaarii qabaadhaa.